قبطا كسما أما اللي ربين بكم سرانسي في هذا بلو الرجالة أمات ربي سيها فيسو بيتنا اللي ربين بينجاها بيكبنوفتو بينجاها مباتي قلت ربي وهاقولو نجاه في ربي وهابوسو واني قدو نجاه واني حواس نديبوتا جرو دتشين روميا أما تديرتو واني سين ديبوتا جرتو نجاه مببين من قالوا لا نجاه خنا ربي هابوسو كبنو في ربي بيخيس قد هابوسو أنا وانين جرمو وانين تكا نموني هدوني كومنتين بريسنا أبا يادو في خنجو دندا ياد إساسا نرتي الربسون برباجسو أنا ياد ناتي نينكن ندا ياد نما سن يوفي تفرد يو سينتين بيسي دركما ياد نما فوغرتي وانم نجرسن دي غروني جرما انجرو دركم سيغالي نمو فيتا منتما يو قباتي موتما غبروم سنو يو قبي سيده ياد خيفرد يو سينجر يو نمو فيتا منتما قباتو تاتي ياد سفرد جندن ديسو garuu nama gantu yoo taate yeroo gabaabduu keessatti yaada isaa qabamuu qofaaf hin jijjiirattaati. Nama dhugarratti amanee deemu yoo taate yaada nama tokkootu fudhachuu hin dandeettuutti wareegamtuutti guutaa maleedha. Ani kanan isinii dhaama yaada namni kennatu irratti koomentiin taan hin barreessina. Sii ta'u yaada kee kennadhu yoo namni yaada kee fudhatin maa yaada kee fudhachuu dhaban hin jehin. Ani kanan hin dhaama ka fedhe abaa'oo deeggaruu danda'a dhiisuu danda'a mirga qaba. Ka fedhe bilisiginnaa deeggaruu danda'a dhiisuu danda'a. Namu bakka gartee fakkaate bakka isaa tolte deeggara waan hin ta'eef yaada namaa immoo irratti arraban kennina yaada irratti kennattee yaada san injifachuudha malee arrabaan yaada injifachuudha miti. Namoota hedduu jala kana koomentiin taane barreessuun hedduun arge koomentii takka afaan nama maali haadha kee akkas godhe wayii waan hin jiru wayii waan fokkattu waan arrabne kiyyanan jennelle an wallaahi wanni hangasirra naatu waan jirtu namni sun na waraanurra na wayyaadha haadhaatii akka jedhe na arrabsurra jecha akkanaa kana haadha namatti dhufuun ija lamaan keessa balleessuu irratti caalaadha. Haadha jechuun Rabbi Qur'aana keessa dubbateera. Sigale haadhaan safaatina. Wallahi dhugaan siin jedha abbaa feetena jaalladhu. Feeto abaa'oo jaalladhu feetu bilisiginnaa jaalladhu sun dantaa keetiin handa kalwan. An kiyyan beeka kaa wajjin deemu. Garuu immoo haadha namaadhaati waan jedhina. Haadha kee kabaji. Yoon haadha kee kabaji haadha namaa sanis kabaji. Ilmi haadha ofiin kabajni haadha namaan kabaju kun beekamaadha. Ilmi haadhaaf sadarkaan qabne ilmi haadha ofiitiif bakka hin qabne haadha namaatiillee bakka hin qabu. Rabbiin haadhaa fi abbaa ofitti aansee dura ofitti maxxanse. Haadhaa fi abbaa dursee ofitti maxxanse Rabbi. Waanuma fedhe yoo ta'e amantaa feete yoo taate haadhaa fi abbaa kee kabaja taanaan haadhaa fi abbaa namallee kabaji. Wanni guddaan dhaammadhoon as keessa. Arrabaan dheeratin azim jettanii akkanumatti akka nama waa barnoota guddaa qabu. Namni barnoota gahaa qabu arraban dheeratu tokkoffaa. Sigale yoo danda'e siyaasaadhaani nama injifachuu dandeettii siyaasaa yoo qabaate. Yoo dandeettii siyaasaa hin qabaatin callisee afaan ofii qabatee taa'uudha. Arrabni wanni fide hin jiru. Ani bakka kanatti yeroo baay'ee wanni keessi hoona gubu nama haadhaa fi abbaan na dhufu wallahi xilaan akka hiyyaan jiru. Diinni akka isaadhaan na biratti hin jiru haadha. Sigale an bakka kanatti haadhaa fi abbaadhaan nama natti dhufe keessaa nama haadhaan na dhufe wallahi badan hin danda'u. Abbaa fedhe yoo ta'e beekama fedhe yoo ta'e addunyaan tun jala calliftu. Sigale nama haadhaa fi abbaa rabbiin ofitti aanse ani arraba inni arrabsu san haadha tiyya gaafa haadha namaadha arrabsanu haati tiyyallee na karrabsan tastillaana. Kanaafin isin irraa gabaabsaa rabbiin biyya nu haa bilisoomsu nagaa rabbiin nu haa boosu ammallee wanni takka wanni beekuu qabdan namni waa dubbatu abaa'oon nu fixaa jira abaa'oon dhufee gartee rasaasan lafarraa nu guuraa jira jechuu miti dubbiin hubadhaa wala yaada namaallee abaa'ootu nu ajjeesaa jira jechi jedhame tokkolleen hin jiru. Sababa abaa'ootiin mootummaan hawaasa keenya halkanii guyyaa hirriba dhoorgaa jira. Sababa isaan dhufanii gartee bakka takka yookaan suuraa kaanii yookaan ganda takka seenuu fi bilisiginnaa keessaa bitamtoonni achitti isaan arganiifi. Basaastuun isaanii achitti arganii fi hawaasni keenya halkanii guyyaa hirriba dhabuu jira jedhe malee namni warri dubbii namaa osoo hubatin caafii qabatanii fiidan. Wanni akkasiin barbaachisu. Dubbii keessa hubadhaa wala. Ani fakkeenyaaf yookaan ambeeytan isin obboleessa kiyya abaa'uu keessa jira yookaan adeera kiyya jira yookaan qaama kiyya jira. Zarii kiyyatu achi keessa jira. Akka waan namni abaa'oo kana bar wanni rakkoon nutti dhufe. Abaa'oolleen gaafa gartee dhufe asirratti yaada ofii kennatu uummata miidiyaa kana gubbarraa dubbatu akka waan diinummaa isaaniitti ilaalaa jirutti ilaala. Wallahi dhugaa jirtu isinitti dubbadden. Uummanni Suudii kana keessa hidhamee jiraatu wallahi baasii itti gaafatamaa mudiira asii gaafannee rakkoommaan hawaasa kanaa maali jennaan mootummaan sababa isaan abaa'oo gargaaraniif hidhe malee rakkoo biraa hin qabanii jedhe. Kuweet fakkeenyaaf
gize turban takane kan qabamani galaa jiran Dubai akkasi biyya Saudi kana keessatti yoo xiqqaate namni miliyoona maallaqaa kaa'umidha jira yaa akhi ijoollee gaafa isin boole gadi buutu mootummaan ati abaa'oo deeggarte jedhee hidhaadhaan gartee boolee gartee qilixxoo dabarsee jira ka haga ammaachi buuteen isaan jirre hin dhagahamne waan tokko wanni isin beekuu qabdan akka yaada hamatti ilaalcha namaa kana fudhatina yeroo tokko warri siyaasallee warri irraa dubbattanillee warri koomentillee jechuudha gubata namaa kana ka argu rabbii tokkocha keessa malee isin arguu dandeessa nuti ilaalcha abaa'oodhaa qabnu diinummaadhaan qabnu obboleewwan keenya qaama keenya garuu isaan matu jira hawaasni khayna jenni malee mootummaan isaan qallabdan isaan nyaachi wallahi kun dhugaa jiru jaallattanis jibbitanis liqimsaa dhugaan jiru isuma kana isaan tu dhufee nufisaa jira majjisaa jiran jedhe kanaafi rabbiin nu haa bilisoomsu nagaa في رب وهاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لينشو تكادو عينا قدا أستاذا الدور وجبون دمار ربي على إسافة يسيدا أمان إسا أماتنا إيش نما جبا حواسي إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون ربي كي يسيتنا ما إيجا يا ربي أتنا إيجي توقعك كي إلى كن هذا يسال ستي الكنين يا الله أمو ما كان أصو إني قلي برنجه يا ربي إبه إساني سنيرانا فلوسي غافد يا ربي أتنا دقه في إسا غر إملا ديما جرون لي كرت حمتون تكا إسان أرجين يا الله تياري إني يابتن لي إسان ددائسي يا ربي مكينا إني يابتن لي كرت إسان بوسي يا ربي كلنسي إني اتقالا جرون لي كلنس براتا إيه اتن ببسي يا ربي نمكي إني جدي أماني اتحاسا لي إسان غني يا ربي هاتي إسان لي دبمتي ألقا إرجيفتي أكاسي اتنغلي يا ربي إني اللي نغايا ماتي تقلو ماتي اللي نقاما قوتورا نغايا أنك إيسا سمتشو أما نسيتي كن نسيتو نما دغايا يا ربي أتنا دغايا في ما نقد قوت متي نجلان قلني يا الله وصو أمان إسالي المكية تقلا جرجتي أيدو قرتي قدي وهي اتنقلني يا الله علمك كرتي حفله دغايا يا ربي علمك إملان تفاجرو أجموتن تبا من الله دغايا يا ربي أما نسيتي كن توكو تشكي بكدي مي في بكتا اتلي أني سي دغايا يا ربي أتنا جديني بوبا إني تكا من كيسا قد بهي بكجر الرا بسم الله جدي بوبا ستي كن يا ربي ايدوك يا ستنا ما يا ربي أتنا ايجي رافي دوبا يا ربي أتنا تيسي ظالما في ظالم تتي إجيساني يا ربي أتيران الرقبي توكو تشكي كران إني ديمو بلان تكالي الرهنجراتي يا ربي كرا إني ديمو رقر تيركون تقول لي هنجراتين لولي تقول لي هنجراتين نمني سبب قرتي خنان كرا الرقلو دبيو سبب إساتي منتي هاقلو يا ربي أني سيدك يا ربي أتنا جديني توكو تشكي قلبي لساحاتي فيون هاقمدو يا الله إلا كونو لين تشكي برفي جرا والله دبنتي يا أجبوتن تنما واتك وفرت تنقر حاجرنيني يا ربي قلبي نسال دوكا ها فيتو يا ربي أتنا دقه في توكو تشكي هادتين أمتين نرى القرجيب سني يا الله نغايا بوباني هادمني دلغت الركوع سجود سيها غدني يا ربي تنادغه في إلا كونو فيجرا واتكن الراهيادي والله دومت في أما نغايا الركوع سجود ربي كيا غداجر الحمد لله هاجرني يا ربي تنا فيسي في توكو تشكي نله افان تاني والجلتر سيتو ولي نمغلتا يا ربي اتي ولي نغلتي هوغنا كن كانو دغادا فينو هوغ ناجرو أفضل كأنه موتي قدرنه نوتي كني ستانه إسرتي كباچو يا ربي أتنو فدي ورا وننيا تسودينا نجدو سنة أفان نقول كار نجدو باسو يا ربي أتنو دعاه ورا جدو كأنتي فلفلة ورا كتا كتا تكو كيستي ركوب دربي أتنو كيسا يا ربي باسي تكو تشكي هندن دتا كتا كتا تكو ولي جلسو دين أو في الراحة فالماتو يا ربي أتنو دقه كنا في أحبابي وفي الله جبادا وندي خيسنو تقوم ماذا وليها قالوا قالتو ما ألفادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين الراء رجالته يا قومتي قلتنا دورك أمين أستاذك يا رب عمري سنة إرسو قومتي وان برسنا دورك بيكون دي نتي دي إذا تقرأكم دي ألفات دا أستاذ عمري سنة إرسو أيه قلتهم أمين إن شاء الله ربنا قال سيأغلشو وان جنون قبنو أكما تجت سبقو أمتا دماجرو غاف ربين tokko jedhe gaafa tokko bilisummaa arguun kennan oolu rabbuma akkuma ustaasni jedhe rabbuma kadhannaaf humnan qabnu waan dandeenyu oo jiraate rabbi kadhachuu fi ummata rakkate oo qabaanne rakkoo isaanii baasu dhiiga saba sanii gaafa tokko rabbi lafatti hin gatu jechuu barbaada keessan si bilbila waan biraa waan goonuun qabnu oromummaa moo namni dura dhufe itti fufa sooretti seenee na fakkaate yaada keessan sooretti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يرون ده جرادة بجتات تفوش لكم كويو تغاريس قالتو ما أني وأنا سنة رترتاني سيمبيا كوريفو من نفي وإلين توبتان أجيت وريلين إن شاء الله ربي ندندا عليكم كي ربي سيها فيسو والله رمرجانك تقل ربي سيها تاسسو نما نجان هذا في تتقلي جمعت شو أول جنجرات ربي سيها تاسسو هما متيابشر نمني دبا ميفوان تأويادي نيتي دعاء ما قد في ملء وانت براون تقول أني جرو نتيني ورين كمني دعاء دبتشو في وازلت نمني كومنتي وازل باي كوبنا بكواي تتي وركنو جتنا ما هدو تكا كوبنا هاتا هو ما ركون كبو مالي في الحمد لله كانوا رافض اللي نولي رب ما وانتي كورنا من الربسو سان اللي كور هذا الربسو الرقايسان اللي سن اللي رب ما ركون كبو نمني هذا كمني gadi bahe haadha namaa hin arrabsa jedhee hin yaadu'an waan ta'eef maaliifi gubata keessa jirunutu beeka waan ta'eef garuu waan rabbii waan ta'eef wanti gootu hin jiru alhamdulillah jetteetuma rabbuma keetis sabbartee dhiifta jechuudha waa'ee warra koomentii ilaalinaati koomentiin duraanuu walumatti nu naquu nama arrabsuu kanaachi wanta biraa hin jiru ustaaza keenya du'aa isin nu gootaniif amiin amiin allahumma amiin rabbi isinirraa haa jaallatu isinillee rabbi nuuf haa milkeessu ija keenya urjii keenya isintu bakka kanaan nu ga'ee beekumsallee yoo taate isin fiddan nullee isinirraa dhaalle waan ta'eef isin duubarra dhufne hedduu takka nuuf galatoomaa nuuf jiraadha bakka hunda nu wajjin bana gargala leencoo gosi geessina osoo gorsa keessan kan dhage osoo gorsa ustaazotaa kan dhageeffannu taane nuti keessattuu gadi baanee namaa waan hin jennu haa ta'u wanti godhan hin jiru afaan akkuma barate ta'a waan ta'eefi arrabni lafeen qabu lafee nama cabsaadhan akkuma san ta'eetiin arraba kana dhedheeranna waan ta'eef alhamdulillah rabbi isiniif haa laaffisu warri nama arrabsitanillee garuu yeroo waa'ee aadaa dubbattamee wallaahi itti qillaa rabbi keessan sodaadha waa'ee aadaa dubbatina waan feetan jedhaa wal arrabsaa ummata kiyya waan feetan jedhaa wal arrabsaa haadhumaaf abbaa bira hin ga'ina waa'een siyaasa haadhaaf abbaa bira hin jirtu waa'ee siyaasa asirratti malee tokkokkii kanarratti malee waa'ee haadhaaf abbaa wanti as keessa galchi takkaallee hin jiru jechuudha sa'aatii ammaa kanarratti isin immoo tuyyuu gubata madaa irratti sooqidde namaaf firfirsitu wanti godhan hin jiru leencoo keenya rabbi nagaa rabbi si wajjin haadheemu bakkaatti jirtutti rabbi nagaa walitti qabee nagaa rabbi si haa galchu haadha kan keelle nama gammachuun itti galu rabbi si haa taasisu wallaahi karaa tanallee rabbi karaa gabaabdu godhee nagaan si haa galchu gammachuutti galii gammadii jiraadhu siin jedha wanti jedhu wanta biraa hin jiru haadaraa keessan warruma haadhaa bichaamee piliis rabbii keessanii jedha waa'ee haadhaa hin dubbatina yookiin nama tokkokkii kanarraa galuu qabna nuti kanuma yaanni kiyyaanolee dhiifamaanii waan isinirra jirtan isin beeku waan ta'eef Thank you. Bereda ya, bereda. Oromummaa yaada qabda. Daqiiqaa takka. Oromummaan bira hin jiru. Ogeetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa? Jiran alhamdulillah galatasa. Ustaazii akkam nagaa bultanii? Hundumti keessanu. Nagaa alhamdulillah. Ustaaz Miftaan beeyta. Ustaaz Muftiin beeyta. Si dur beekaa. Nama jaaladhu warra.
wallahi nama jaaladhuun hedduu jaaladha wallahi ustaazota keessa hedduu jaaladha waan hin beekan Wallahi illee akkasuma jaaladha maashaallah rabbiin isaa naa jaalatu akkuma nu jaalanne kanatti rabbi urmii nu baatee. onnee qulqulluudhaan du'aa namaa godhan onnee qulqulluudhaan. Dhugaa jirtu wallahi dhugaa jirtu rabbi hamtu irraa nu haa qabu. Asiti rabbi irraa nu haa qabu urmii isaanii rabbi nuuf haa dheeressu. Bakkuma jiranitti utubaa sibiila rabbi nuuf haa taasisu. Akkasuma wallahi obboleessa keenya illee rabbiin gammachuu si haa galchu. Hamtuu sin argin gufuu sin dhayinii wallahi maamante illee fayyite. Yooti roobbilaa keessaa gabbuutu wallahi makiinaa biratti balbala buutu. Kan reebbachiisu dhuftu rabbi si haa taasisu obboleessa kiyyaaf shirii. Gammachuun galta malee laasuun hin galtu obboleessa kiyyaaf shir karaa nagaa nuu galii seensaa sanyii kiyya kanuma qaba wallahi manulee kenna. Galatoomii dalagaan bareedami ustaaza kiyya rafuu Maashaallah wallahi dalagaan du'aimatti naa godha maashaallah. Bare beeksisa hima siigoo nagara kennanima dhufana fakkaate namni. Galatoomaa wallahi. Galatoma anole wallahi hedduunaaf galatoma hundi keessanu isinillee na jaallattani rabbiif jechaanillee isin jaalladha ana walitti immoo rabbiin guddaan isin haa jaallattu waan ofii jaallateen isin haa badhaasu wallahi onnarraan isin jaalladha ani immoo isiniif dachiidha isin inshallah akka feetanii yoonarra haatanii nan qoytanii bakka waan wallahi ogeeyyannaaf Haara barsiisaa kenna akkabitti nuti isiniif jiraanna nagaatti naa oola tiya tiya namni hin jiru. kalaat namni hin jiru nagaatti tura ogeetti warri barbaaddanii ogummaaf barbaaddan nilli isin dhukkube harki isin dhukkube waan hunda taatan dhagaa gaafadhaanii abshirisniin jechuu barbaade. Ogeetti. Jazakallah ke rabbi sirraa jaalatu akka tinaa dabarsitu ummuun beeka abdiillee qawwaan ta'e naaf jiraadhu ishee. Wallahi bari abshir. Intala biyya jirtu kana jaalan. Galatoomii yoo bas yoo simu fachiisan lee aanolee keenya galatoomii. Araballa ani bar waa lammi waan ta'uu jaaladha. Uumama keetti Garuu siimu. rakkuma sabaa kanaa hunda keenya walitti fida malee nuti ilmaan abbaa takkaati. Ila lammi waan ta'uu qabu waa wayii waan na amansiiftu yoo naan jette maaliif aramaa mufadha maal rakkoon na mufachiisa namuma jechuunu nama wayii nama amansiisuu yookiin amanuu danda'uu qabda malee lafumaa kaatee ati yooma kamu anaaf fakkeenyaaf na amansiisuu yaale waan jirtu. Anarraban beeku nama narrabsu intala haadha akkasii gurbaa haadha akkasiin jedhu dimokiraasii beekaa dimokiraasiitti dhaladhee akka kiyyatti mataan kiyya dimokiraasii qaba biyyi itti dhaladhee dimokiraasii dhaba. Nama wayii waan jiru dhugaa jiru tokkoon amansiisuu barbaada malee ati maal gabbuu igasti kiyyarraa ati akkasiin nallaa na bira hin jiru wanni akkasiisun naaf hin eeyyama. Dhugaadha. Yaanni ati jette immoo dhibbarraa dhibbatti naa gala maaliif naa gala jennaan akkati jetti sirriidha. Warroonni achi jiru sun obboleessa kiyyaaf keetii bar. Nu caalaa quuqama sabummaa qabanii bar. Nu caalaa quuqama oromummaa qabanii bar. Isaanis maqaa dureessuu namni maqaa isaaniitiin jedhaa jirra malee. Kuni waan hin haala. Dhugaadha alaali aanolee keenya maal seete dhugaadha maqaa kanaanii ni jira garuu nuti warra biyya keessa waa hunda argaa jirra beekta asirratti garuutu maqaa jijjiirree akka isaan nurratti hin beekne malee akkana jechuu yoo dhageenu mana keessa dhufaniiti si fuudhanii amma laali gabareen dalagachuu dadhabdee jirti laali abaa shaneetu as seene jaanii ummata kana ka'e ummanni kun ni seeniin akkanumatti jechuudha shakkii seenaniituma ummata gabaree wali guuranii waan isaan godhu jiran yoo ija keetiin agarte atii kuni jiruu kana jibbita nuti guyyaarraa garaan nu gubachaa jira warri kana godhu jiru kanas kaabinoota fi ummatuma oromooti warri kanneen godhu jiru. Ammoo isaan kuni warra gartee sabni keenya maa akkana ta'e quuqamaa jiru ummanni kuni garuu hamiidhu jiru dhibbarraan dhibbatti ka biyya keessa jirus warra hidhatee mootummaa kana wajjin jiru ilmaan oromooti. Maqaa mootummaatiin uummata kana nyaachaa jiru. Wallahi dhugaa sinjaa wallahi amma
kaleessa amma taaziyaatu jira ollaa keenya kaleessa amma kophee guddaa kana dheengadde jechu torbee tokko osoo hin geenye kophee guddaa kana mana sombaa keessa dhiigaa fi akkana haqqisee micaa lubbuun dhaabbatetti keessaa baate jechuudha. Nama keenya de'iifa nyaatee garaa hin qabne kana akkana bar huccuu san uffatanii ittiif lallaalanii akka kubbaa samii keessa dhite wallahi nama sadii katiruu mana tiruurra dhaanii ijoolleen kun olaa ijoollee xixiqqashoo barnoota amma yuunivarsiitii irraa baate ajjeessa taaziyaatu jira. Waan kana qabatamaa waan argu jiru jibbansa ummata kanaaf qabu waraqaa barreessanii itti gakkannan amma wanni qeeroo jaamu wanni ijoollee xixiqqoo jaamu yoo dhufte hin agartu ijoolleen kaan baqatte kaan hidha jirti kaan dhumtee jirti ati wanni deemu jiru waa meeqasisuu kanneessa aanolee keenya wanni ninjuu waan hin hubate waan hin beekna kana sirriitti nuu gala sirriitti dhageenya sirrii kee kanaaf waama jiru jibbanna anamma wallahi arsii keessa waan ta'u jiru biyya keessa jira nuti ijoolleen warri arsii jiru arargee jiru bakka hunda nuti ijoollee wal quba qabna warra wajjin barachaa turre jira ichi keessa wal dubbisnaa wal quba qabnaa walitti dhayina an arsii keessa baatii 2 moo 3 ichi keessa taa'ee dhufe ni hin beeka jechuudha waan ichi keessa deemu jiru qabatamaan nuti beeyna. Kanaafuu jechuudha jibbanna waraana adda bilisummaa Oromootiif qabanii jechuudha shanee balleessina jaanii ummata miskiina wanti irraa jechu waa'ee siyaasaa walaba wallahi yoon arge baay'ee takka garaas nyaatan ummata jiruu isaanii jala oofachuu jiran de'ii falafeen isaanii tunu dhumte jiruun tunu koodii gaafattee akka itti jiraatan wallaalan kana tumicha isaan kophee kanaan tumanii lubbuun dhaabbatatti keessaa baate aanolee keenya wallahi waan ijaalarku amma waan viidiyoo banees agarsiise mana meeqa kataaziyaan taamu gumaa ummata kanaa namni gaafachuu jiru namni kun maal irratti kana du'e awwaallachuu hin dandeessu akka barbaadanitti fuudhii awwaalisiin jaan jechuudha akka barbaadanii reefki kun garaa kun afuufamee jechuudha ilmaan Oromoo abaarsa waa Oromoon tun abaarsa qabdi wallahi waan akka barana ilmaan Oromoo irratti ta'uu jiru hin agarre wallahi hin argee hin beeku garaa kiyya kun na nyaate wallahi ani kuni nyaadhee dhugutti hin jiru wallahi laazim yoona agarte rakkoo ulfaata warra biyya keessa jiru hadhaa kana dhugu jiru beeka malee warri biyya keessa amma takka miidiyaa dhagaya takka waree dhagaya kanarraa yaada fudhattee bahaniif miidiyaa kanarratti haasa'uu dandeenya nuti ammoo waan ijaan qabatamaa ragaa qabatamaa waan argu jiru waan ta'u jirudha. Uummanni keenya qarshii takkarra kaduraan miskiina nyaachisee obaasee waa kannoofi ture arra manni isaa keessa bullate onee jira qarshiin isaa ontee jirti boolla keessa homaan qabu daara ilmaan daara baafachuu dadhabee ilmoon xiqqashoon ati arra biraa deemte amma 15 amma 20 arra jaarsa dullacha fakkaatti maaliif jiruun tun gadi qabdee irra deeman akkanatti tumicha isaan halkan ooyinse isaan oo'anii haayilaandii mana dhalaatitti hidhanii halkan qunxurroo sana akka dhiiraatitti qabanii rabbii wallahi afaan kana ammaan tana dubbadhe jechu haala amma namni asirra dubbatu miti halkan haayilaandii irratti hidhanii ijoollee keenya shanee deeggarta yaanii ijoollee boochisaa bulan akkana gurra kana qaban kaa'u jirra jechuudha wanni biyya keessa jiru haala ulfaataa nuti ijoollee barattee yuunivarsiitii irraa baate bakka takkatti dhabne ijoollee bakka kana jirti hidhaan jiranii du'oo isaanii reefka isaa hin agarre ji'uma kana keessa meeqa dhabnee jirra jechuudha. Waan kana waan akka uummanni kun godhu jiru uummata kana dhibbarraa dhibba miidhu jiru mootummaadha ilmaan Oromoo warra mootummaa jalatti hidhate mootummaa akkana godhu jira malee ani karanattis biyya hundaas nama deemeettis baratee jiru hin agarre haala amma oo deemu jiru kana akka Oromoon barana taatee namni ta'e hin jiru jechuudha haalli isin keessa jirtu haala ulfaata haala suukanneessaadha. Kana rabbiin dandeettii isaatiin rabbi nurraa haa kaasu rabbiin furmaata Oromoodhaaf rabbi haa kennu malee kuni jiruu gartee alaamaa qiyaamaa gartee uummanni harka isaatiin iffitee if gabaabsaa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam jeesanii alaamaa san keessa jirra jeetiin ani wallahi karaa rabbii irraa qabadhee jira dhugaa rabbii haala ulfaataadha wallahi aanoolee keenya baay'ee garaa si nyaata baay'ee si gaddisiisa uummata keessa dhiifa